simboorraa nutti himuu dandeessu simboonii yoomi wanni kun kan irratti raawwate sa'aatii meeqatti akkamitti mee waan irraa beektan nu himame. Naannoo sa'aatii 9:00. Baay'ee. Gaafa 21. Ayyee. Gaafa sana naannoo sa'aatii 9 kan keessatti akkuma immoo haati ilmoo ishee ergattuun kaatudha kiitoo fuulli dhageetii buna nuu bitii kottuu jedhe. Mana keessaa buna nuu bitii kottuu itti ergitanii? Suuqiin ergee. Tole. Isa suuqii sana gattee buna sana nuu bittee dhuftee buna irratti naqattee taa'ee buna ashaa ture. Buna sana otoo naasha'uutiin kottu dhageetii kaardii nuu bitii kottuu abbaa keetiin daawwallaa hin jedhe. Achumarraan qoshi dura shirbeetii dhaqee dhufuu maamunaan jette. Dhaqisheen jedhe. Tole. Anaaf amma ka shirbeetii sana dhaqee achirraan deemteesse. Buna sana miicee akaa'ee tumee mucayyoon ijoollee kaardii dhabdee moo maal taatee sadattee deetananii mana walakkaa daandirraa xiqqoo ishii gara hoteelatu jira fuuldura keenya sanii. Manyitaan keenya duubarraa jira maalaaluu dadhamoo maal jedhu mucayyoon sadattee doggaan akkana gadi ba'u bakka teekinooloojiin itti jirtu sadattee ijoollee mucayyoon suuqirraa dhabdu moo kaardii kana naannameetuma gara mana keessatti ol deebi'an. Hogganaan gara mana keessatti ol deebi'u amma jedhee kanan gad deebi'ee karambullaa wayitutu manyitaa keenya fuuldura mana fuuli isatu mana keessa jira. Duuba sanarra jira mucayyoon mana fuulii taphachiistu immoo achi taphachiisaa jirti fuulii taphachaa jiru. Mucayyoo waamee tanan simboon kwaasti keessa jirti hin jedhe. Lakki hin jirtu ishiin as keessa hin argine lakki hin jirtu naan jette. Achumarraan simboo jedhee raawwadhee tanii wanti taatu shirbeetiin dhaqaa naan jette jedhuu kaardii nu bittannaa shirbeetiin dhaqaa nuun jette mucayyoon sadatteenyaaf haaraa kinootii nama abbaa jira shirbeetii keessaatti namni akkanumatti shirbeetii keessaa gadi ba'e mana fincaanii keessaa. Achumarraan haadhee kanaan gara mana keessatti ol deebiin sana amma garaadhumti waa'ee jireenya dhaabbatee gadi ba'e. Ammoo ganaan gadi ba'u mucaa wayii mana fincaanii dhaguudhaaf kaataa yaa caalaa simboo bakkeetti argitee shirbeetii dhaqee tananii kaardii siibitee sanaan jettee bakka ishiin natti nabe argitee dakattii jennaan hin argine lakki qoloon gaddeebee tanan hoggaan gaddeebuuf si ilaalaa mucaa shirbeetii bite. Ayyee. Mucaan hoggaa shirbeetii bitu edaani oggumaan gadi taa'uu asii achi argee deemni mucaan simboo naan na diddeedee mucaa shirbeetii keessaa gadi beetuma mudhii qabatee dhaabbate. Maal jaala achi jirti moo maali boqonnee jirti nan erga deemtee akkamitti achi jirti moo maali gurbaayee hoggaanaan jedheen hin kaadhu fooyin irra jira. Fooyin irra jira. Ayyee. Achumarraan ani bakka ani yeroo sanaan bira ga'ee mucayyoo xiyyaa achirraa buufachuu hin dandeenye naasuudhaan anan ka'e nan iyyee. Fannifamtee jirti jechuudha? Ayyee. Waan fannifamuu akkumatti bakka nama hirkatee too'ii dhaabbatutti namatti fakkaatti. Ani bakka achuu naasuudhaan qabame yeroo sana hoggaananiyyuu warri fuulii taphachaa rasu muluu isaanii gadi yaa'anii maal kana jennaan hin jennu. Mucayyoo xiyyaa achirraa waan tokko gargaaruuf hidhan. Aniyyee tanaan garan itti kaadhiin beeku nam beekatti fakkaate yeroo sana isaanis mucayyoo xiyyaa naa gargaaruu hin dandeenye anuma duubarra yaa'anii too'ii deemanii ba'anii erga sanii qaamni biraa dhufee mucayyoo xiyyaa achitti naa gargaare. Mucaan waanuma daqiiqaa muraasa keessa lubbuun sii darbee jechuudha. Mana fincaanii keessaa namni ba'e sun to'annoo jala ooleeraa ra'e. Nammaa
fi lakkan beeku chantay waan isaan godhan. Amma baay'ee nama gaddisiisa haalli mucaa keenyarra ga'e kuni baay'ee nama gaddisiisa. Amma namoonni to'atamaniidhuma jiru moo ba'aniiru? Lakki to'atamaniidhuma jiru. Dubartoota miti kan qabaman dhiirri wanni qabame ni jira? Quban qabu dubartootuma san malee. Hayyee mee uummata Oromootti maal dhaammattu? Ani wani nami dhaammadhu mootummaan ogummaa isaatii fi beekumsaa fi aangoo isaaniitiin na gargaaranii dhiiga mucayyoo xiyyaa naa barbaadudhaa fi qaama kana mucayyoo xiyya kanarratti wallaallee ola deemtuu kanarratti dindiwa kanarratti kana nagalaa gaggeesse kana amma dandeettii isaanii biyya keessas kan jiran alas kan jiran namni hundinuu gumaa mucayyoo xiyyaa akkanaa barbaadan ankanaan alaa wanni jirus wanni dhaabus maaltu jira kunii sammuun keenya biizii nu ta'e waan tokko dubbachuu hin danda'anii beekatooyi waan amma isaan gargaaree akkana gargaaran kanuma dhaama wanna biraa qabuun. Galatoomaa ulfaadhaa jajjabina isiniif kennuu isiniifis maatii hundaaf jajjabina. Isaa jiraatatu wanti inni hojjetu osin gammachiisuu baate bira kutaa yoo wanti inni hojjetu immoo osin gammachiise immoo ilaalani garuu immoo wanta inni hojjetu kana olii gadi ooftanii miira keessa nama galchitanii akka karantaanitti illee namni adeemu maaliif nama gootan kana caala immoo akka waan biraatti tarkaanfatu maaliif isa gootan ammumayyuu irraa gadi taa'an jirtan please dhiisaanii bakka dhiisaanii haa jiraatu jireenya mataasaa haa jiraatu amanus sofiif fi kafarus sofiif bar namni dhimma lubbuuti miti wanni kun dhimma lubbuu isaatirraa wantummaan namni tokko isa ilaalus tokko hin jiru siniif galee namni immoo miira qabaa jechuudha. Namni maaliif akkana ta'a jechuu hin dandeessan namni miiratti dhagahamu qaba miira isaasan immoo namni tokko ofiin to'atu jechuudha siniif galee kanaaf dhiisaanii bakka wanti inni hojjetu hundumtu yoo waan sirrii hin taane innummaan ofaa sirreessu yookaan immoo namni isa sirreessu jiraachuu danda'a garuu immoo isin immoo haala amma itti jirtan kana haala amma isa godhaa jirtan kana wallaahi akka lubbuu isaa dabarsu barbaaddu ta'ee akka lubbuu isaatiin addunyaa kanarraa dhabamuu barbaaddu ta'e adonnoo naafi galaan jiru maaliif hin dhiistan isaa inni obboleessa keessaa miti inni illee bar nama miti nama akka keessaniiti. Ndee obboleessi kan kee tokko osoo akkana ta'e osoo sadarkaa aga kana deeme maal akka miira akkamitti dhaga'amasi. Kanaaf jennaan dhiisanii yoo dandeessan dhiisanii haraam wallaahi haraam dhiisanii bakka waan isaallee hin dubbatina waan isaallee ajandaan godhatina bakka hin barbaaddan bitiisa yoo hin barbaanne waan isaa dhiisa bakka yoo kan barbaaddan immoo ta'e waan gaarii nasiyaafaa dhaamaaf ndee waan miira kana keessaa isa baasu yoo kan dandeessan taatan godhaafi bakka malee ganaa akka deemee lubbuu isaa kanarratti illee akka waan biraa yaadu maaliif taasistan ara manafachuu sheemna wallahi